Oduu gammachiisaa sabbar zeenaa guyyaa har'aa gurra isin buusa daawwattoota keenya kabajamoo harri muddee 25 yookaan Deesembar 25 akkuma beekamu hayyuun keenya obbo Jawaar Mohaammed kitaaba isaa mata dureen hin gaabbu jedhu barreessee xumuruun isaa ni yaadatama jechuudha. Guyyaa har'aa biyya Jarman keessatti kan eebbifamu ta'a jechuudha. Sa'aatii meeqa irratti kan jedhuu fi akkasumallee akkaataa irratti hirmaatanii fi koodii galma sanii galmi sun eessa akka ta'ellee jechuudha biyya Jarman keessatti hundaayyuu ifoomsa jira kanan isin dhageessisa daawwattoota kiyya kun egaa hedduu waan nama gammachiisuu fi hedduu kan namatti toludha jechuudha. Akkuma beekamu viidiyoo hanga amma dura isiniif hojjetaa ture irratti jechuudha. Guyyaa guyyaan eebba hayyuu obbo Jawaar Mohaammed kitaaba isaatiif akka qophaa'amu irra deddeebiin isin yaadachiisaa turuun kiyya ni beekama jechuudha daawwattoota kiyya. Guyyaan har'a qeerroon Jarman jirtanii gizee isin jedhan jirraa sagalee teessan ol kaasatti jaa akka diinni rifatutti jechuudha. Kitaaba isaa bifa ho'aa ta'een akka eebbifamuuf asumaan dhaamsisaniif dabarsuu barbaadna jechuudha. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo kanan isin dhageessisa. Namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan hundumti keessan subscribe godhuu hin dagatina. Viidiyoo laayikii godha akkasumallee yaada viidiyoo irraa isinitti mul'ate gammachuu keessan sanduuqa komentii jalatti barreessuu hin dagatina. Egaan jalqaba irratti obbo Jawaar Mohaammed fi deeggartoonni isallee hundumtuu guyyaa kana arguu keessanitti baga gammaddan isiniin jechuu barbaada jalqaba irratti jechuudha. Kanatti aansee bakki inni itti eebbifamu galmi isaa eessa kan jedhu kan isinitti muta jechuudha daawwattoota kiyya biyya Jarman keessa namoonni jiraatan jechuudha. Kun onlaayinumaan teessanii laayivii darba wanti kun jechuudha. Sagantaan kun laayivii darba waan ta'eef jechuudha. Laayivii hordofuu dandeessan biyyoota garaagaraa kan jirtanii jechuudha. Namoonni immoo biyya garaagaraarraa gara Jarmanii imaltanii iddoo dhattan akkaataan isinitti argatuu dandeessaniif akkaataan isinitti beekuu dandeessan jechuudha. Wanni hundinuu gadhiifamee jira jechuudha. Feesbuuka obbo Jawaar Mohaammed jala seentanii ilaaluu ni dandeessanii. Dabalataan immoo iddoo anamma galma nama isinitti himu kanaa fi lakkoofsa nama isinitti himu kana qabattanii seenuu ni dandeessan jechuudha. Ijoolleen gara Jarman keessa jirtu ni beektan jedhee yaada jechuudha daawwattoota kiyya. Akkuma beekamu eebbi kun biyya Jarmanii keessatti magaalaa gudditti biyyi Jarman qabdu Roomenborg jedhamtu keessatti jechuudha kan inni eebbifamu jechuudha. Sa'aatii Jarmanii sa'aatii 12 PM irratti jechuudha kan eegalu jechuudha eebbi kuni. Kanaafuu namoonni Jarmanii keessa jirtan jechuudha dursitanii isaa kana dursitanii akka achi geessan asumaan dhaamsa isinii godhuu barbaada jechuudha. Teessoo lakkoofsa isin ittiin argatuu dandeessan jechuudha. Istaarii 25 90 42 7 jechuudha kan isin itti argatuu dandeessanii jechuudha. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota qophii ajaa'ibaati gaa kan har'a ta'uuf deemu jechuudha Jarmanii keessatti. Kanaafuu lakkoofsa amma isinitti hime kanaan jechuudha argatuu ni dandeessan jechuudha daawwattoota kiyyaa. Kanaaf gaa galmalleen kan mana nama isiniif eere kana jechuudha magaalaa gudditti biyya Jarmanii keessatti eebbi hayyicha diimaa kitaaba hin gaabbu jedhu har'a ni eebbifama ni geggeeffama jechuudha. Har'a gaa warroota isa jibbanii fi warroota hanga amma dura kitaaba kanarratti shira xaxaa turaniif dukkana jechuudha. Akkasumallee hayyicha diimaa fi deeggartoota isaatiif jechuudha har'a ifa addunyaa tokkoffaatu ifuuf deema jechuudha. Kanaaf gaa qophiin eegaa jirra. Zaa nama viidiyoo isiniif waraabaa jiru tanarraa sa'aatii 2 sa'aatii akkasiitu hafe jechuudha daawwattoota kiyya galmi kunatti namni bahee guutuufi. Kanaafuu gaa namoonni ijoolleen gara Jarman jiran jechuudha ganama kan akka naa himanitti galmi kan qophaa'e bakka waanuma pirezidaantiin mootummaa Ameerikaa bakka asitti dhufuu deemu bakka akkasuma jedhan dhugaa rabbii waan ajaa'ibaati. Kanaaf diinilleen kanumaaf roorroo hammeesse hayyicha diimaa maal akka ta'e waan beekaniif akkanatti roorroon hammaate. Kanaaf gaa akkuma beekamu kitaabni isaa yeroo duraatiif biyya Keeniyaa biyya ollaa Itoophiyaa taate Keeniyaa keessatti magaalaa Naayiroobitti eebbifamu kan ka'e dhiibbaa mootummaan Itoophiyaa irratti godhee fi akkasumallee shira diinota garaagaraatiin hin beekamnee fi kan beekamullee wal qabatee jechuudha akka hin eebbifamne achi keessatti shirri xaxamee laayyoo miti guutummaan guututti akka dhoorgamees himamee jira jechuudha. Kanumaan wal qabatee jechuudha imala isaa gara Awurooppaatti taasise jechuudha. Hayyichi diimaani kun ogaa guyyaan har'aa muddee 25 yookaan akka lakkoofsa Awurooppaatti Deesembar 25 jirra jechuudha. Har'a eebba ajaa'ibaatu jechuudha hin gaabbu kitaabni jedhu har'a jechuudha.
eebbifamuuf deema amma boodan jechuudha biyyoota hundarratti Jarmaniin eegale biyyoota hundarratti deemamee eebbifamuu deema jechuudha laayivii darbaa jechuudha sagantaan kun laayivii darbaa Jawaar Mahammad qaamaan gadi baya viidiyoon gadi baya laayivii kallattiin dabarsa guyyaa kanagaa guyyaan kun guyyaa addaati jechuudha. Kanaafuu Oromoon hundinuu jechuudha iddoo jirtan hundaa jechuudha laayivii kallattii inni dabarsuu irratti illee jechuudha hirmaannan keessan baay'ee murteessaadha jechuudha dhaxxanii sappoortii tolchuu hin dagatinaan isiniin jedha hundi keessanuu jechuudha daawwattoota keenya namoonni viidiyoon kiyya kun isin dhaqqabe jechuudha viidiyoo sheer godhaa akkasumallee laayivii yeroo obbo Jawaar Mahammad laayivii kallattii seenan jechuudha sagantaan yeroo eegalametti jechuudha hundi namaa jechuudha sheer laayik godhuu qabdan jechuudha nama hundarratti sheer gruppii adda addaa irratti jechuudha maaliif sheer godhuun kun waan gargaaruuf beektanii namoonni hedduun yeroo dinqisiifannaa ajaa'iba bakka namoonni hedduun yeroo hordofee akkasumallee viyuun hedduun yeroo argamte jechuudha feesbuuka isalleetiif bu'aa guddaatu argama akkasumallee dinqisiiftoota baay'ee akka qabu addunyaallee ni ilaalti jechuudha warreen akkasumallee isa qeequu fi isa gadi qabuu fi akkasumallee kitaaba isaa kanarratti shira xaxaa turan ni rifatan jechuudha kanaafuu gaa akkuma artisti Caalaa Bultumee Oromoon galaana way saba bicuu seetee inni jeesanii Oromoon saba guddaadha Oromoon saba bal'aadha saba aadaa qabu saba kabajaa qabu akkasumallee saba akka Itoophiyaatti saba guddaa jedhamee yaadamu keessaa ummata Oromooti jechuudha. Meegaa ni ilaalla har'a jechuudha sagantaa obbo Jawaar Mahammad har'a laayivii kallattii dabarsuu irratti Oromoon hangam akka jawwee jaallattuu fi dhugumatti kitaaba isaa kana hanga gammaddee fi hangam takka hanga dinqisiifattu laayivii kallattii inni har'a dabarsuu irratti kan waliin ilaallu taha jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaaf gaa kuni gammachuu guddaadha. Eebbiga as qofatti miti biyyoota garagara irra deemee hayyichi jechuudha. Ganaa eebbisiisuuf deema jechuudha kitaaba isaati amma boodan gaa kitaabni eega eebbifame boodan googilillee ni taya akkasumallee kan bitatu barbaaddanillee onlaayinaan bitatu akka dandeessan kalee viidiyoo isiniif maxxansuu kiyya ni yaadattu jechuudha daawwattoota kiyya namoonni immoo qaamaan biyyoota Awurooppaa Ameerikaa keessa jirtanillee amma boodan jechuudha laayibirarii barbaaddan yoo dhaqxan argatuu ni dandeessan jechuudha kitaaba hayyuu obbo Jawaar Mahammad mata dureen isaa hin gaabbu jedhu jechuudha ni argattan jechuudha daawwattootaaf kabajamtoota kuni gammachuu guddaan eegaa jira gammachuu guddaan akka xumuramullee abdii qabna jechuudha marree hundumti keessan akka irraa hin hafne dhaamsa kiyya jechuudha dhaamsa oromummaati hayyicha diimaa akka irraa hin hafne namni tokko habuun qabu jechuudha laayivii isaa jalatti wal argina laayivii feesbuukaa obbo Jawaar Mahammad jalattis ni darbaa ijoolleen Oromollee baay'eetu jira gara Jarmanii keessa tan jiran jechuudha laayivii har'a namoonni dabarsu baay'eedha baay'ee kanaafuu hundumti keenya iyyuu osoo garuma Jawaar Mahammad laayivii hordofne silaa baay'ee gaariidha jedheetiin amana maaliif diina hedduu qaba akkasumallee hordoftoota baay'eellee qaba jechuudha kanaafuu hundumti keenya iyyuu tokkummaan hubna waan ta'eef tokkummaan rasaasa caalu waan ta'eef jechuudha tokkummaan hundi keenya iyyuu laayivii san hordofuun maal faayidaa nuu qaba jettanii yaadina faayidaa guddaa qaba faayidaa guddaa of keessaa qaba laayivii san namni baay'een taa'ee hordofuuni jechuudha. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan hundumti keessan sagantaan keenya kanarraa kana fakkaata oduulee guyyaa guyyaan oduulee waqtaawaa fi akkasumallee waan Oromoof Oromiyaa irratti fuulleffatu biyyoota keenya hunduma keessattuu waan fuulleffatu maaltu haaraan jira akkasumallee kan dur jirurraa maal turate kan jedhu hundaayyuu jechuudha guyyaa guyyaan kan isin biraan ga'uta chaanaalli Oromaan namoonni haaraa taatan hundumti keessan sabiskiraayibii tolchuu hin dagatin guyyaa guyyaan oduulee waqtaawaa Oromoof Oromiyaa irratti ta'u kamiyyuu dhaga'uu barbaaddan chaanaala keenya sabiskiraayib godha madda amanamurraa jechuudha kan nu oduu guyyaa guyyaan isin hin geenyu za'azaan kan isin hin geenyu jechuudha daawwattoota kiyya gama peejii feesbuuk oksajii miidiyaa neetworkiitiin kan hordofaa jirtanilleen fooloo tolchuu hin dagatina chaanaala keenya sabiskiraayib godha viidiyoo laayikii godha akkasumallee yaada keessa waan viidiyoo irraa isinitti mul'ate jechuudha yaada ta'e qeeqa ta'e sanduuqa komentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatina viidiyoo kanallee sheer waliif godhuu hin dagatina daawwattoota kiyya qophiin keenya kanaafan itti fufu qophiin keenya kanarraa asumarratti kan goolabamu ta'a qophii biraatiin hamma walitti deebinutti horaa bulaa liiba